Maal kana ke maal taana puleesni boora boora miti. Awoo yoo maal si gane ganaadha. Ganaadha si Gana kana dachira siira deema. Ganaadha. Namni nan qabulleen isuma firri nan qabulleen isuma biyya tana keessatti. Waan takkitti yoo inni fayyaa dhabee saalmaan kiyya bira naa dhaabbata. Yoo inni dhukkubillee anaa bira dhaabbata nuti wal malee namni biyya namaa tana keessa qabu jiru. Waan takka wal malee uumaan qabu jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirra jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Ragaa kun kanatti na hojjisanii Ibraahimillee fuudhanii jiran abbaa kanaaf fuudhee hin beeku an gandan dhaqajeetiin biraa gabbee. Ijoollee biratti dhiisetumaan gandan dhaqajee biraa gabbee hogganan oloo deebi'ee jiru xiqqoo ture hin jiru. Kun ijoolleen manaa uttirti. Boo maal taatanii ootan abbee manatti isin dhiisee isin biraa hotee jee hoggamichaa irra guddaatiin qaba isa gaafadhee jiru. Baabaa kiyyan beekan namaa dhufee fuudhee dhufanii qawwee hundatti qabanii baabaa kiyya akkatti iyyisiisanii fuudhanii barjeen micaan akkatti iyya hogganan dhufu. Wayi namuma akkamtu fuudhee haa dhiiroo kiyya jeetiin gaa iyyee firraa mana qullatti dhufee humaa dhabe. Kun ijoolluma ootuttiin dhufee yaa takkasiiti wallaahi gaa kun duraanis gaa miciyyoon gaa waa jaalalaan deemtuufiin saasuni namumaattu ergee bitamteetuma duraanuu shakkine bitamteetuma deemti malee waa jaalala isaatiif akkasittiin iyyitu. Gaa biyyumarraa'uu gaatun gaa miidiyuma kanarratti gaa arganii namuma gaa isaanuu wanni qabuuttuutti qajeelchensa biyyuma sanirraa'u. Wallaahi gaa mee daawwattoota keenya gaa waan akkanaa tana keessa hin jira kun akkanan na booccisan ilmaan kana wajjin biyya namaa keessatti bakka tana jira. Telefoonni isaan dalagu waa takka kaleessittuman daarrassittuman bilbilliin dalagu waa takka cufaadhan jettanii telefoonninis cufaadha. Eessa geessanii gaa hanga ammaa hafuura tokko namni tokkichi maalirra hirtamee maal jee dhufeetis na gaafate hin jiru. Anumaaf ilmaan kiyya qofaas keessaa ba'u jira. Meegaa sagalee naa taatuma meegaa na jajjabeessadha mee sheer fiidoo tanas godhaa nama hundaa biraan gaadha rabbi haa mul'isuu gaa rabbiin akka namaan jiru gaa wallaahi tummiyyoon bitamteetuma itti ergamtee dhufte malee waa jaalala isaatiin deemtu duraanis biyyuma sanirraa gaa amma kun misxiruma jiru gaa jaarmamuma jiru gaa xilaatuma biraati malee kun gaa Oromoon waa namni Oromoo ta'es akkana waliin godhu gaa biyya namaa tana keessatti. Wallahi Oromooti yagaamee na jajjabeessatu mana bira dhaabbadhaan isiniin jamaaliin ja'a miti akkanaati gaa bakka tana seene efa kaleerraa waan oonaa agarree sagalee fi mataalleen gara nu galee jira waa takka ni ajjeesanii ni jira bakka tamitti awwaalanii hin beeku gaamee gaa rabbumaa jira garuu waan rabbiin hin jiin. Ilmi namaa namallee ajjeesuu hin danda'u mallee nama godhuu hin danda'u. Yoo rabbiin garuu gaa ishiinis gaa waan jiraattu gaa nama akkana gooteeti. Ni kijibdee daa duraanuu ishiin fattaalaa bitamtee deemu jirti. Gizumaan shakkee miciyyoon tun bitamtee deemu jirti. Malee waa jaalalaa akkanan godhattuu jaalalaa miti tun. Mee maallaquma kanallee yoo uste jee gizeen maallaqa itti kannu sanuu waan shakkeetiin jiraan. Dhalaan nama jaalatee obbee jaalala jee akkatti miidiyaa wanni kanarraa iyyee wannumarratti miidiyuma kanarratti argeetan isa jaaladhe biyyarraa jecha isaa jecha ka'ee dhufe jettee akkatti maraattu edaanuma bitamtee itti bitanii itti bitan gaa garuu inni gaa waa khayruma dubbatuu malee miidiyaa kanarrallee waa hamtuu takkaa namatti yaadee hamtuu dubbatee hin beeku. Hamtuu dubbatee hin beeku gaa namummaa dubbatumaa fi Oromumaa fi sabuma isaatii sagalee ta'uu malee. Waa takkaa hamtuu sharrii takka namatti yaadee waan namallee arrabsee namallee wanni jee xilaata illee ni qabaa hin beeynu garuu namni jiru gaa waa hin dhabu xilaata gaa namni jiru tokko hin beeynu gaa karaa kamiin nu seenee kun karaa kamiin dhufe wallaahi rabbuma haaliqaatu beekaa wallaahi waan jee dubbadhullee hin beeku amma. Wallahi daawwattoota keenya gaamee takkanaati isin sagaluma naa taatu mana jajjabeessadha. Viidiyoo tana amma dhumatti laaladha sheer godhaadha nama biraan naagaa akka gaa namuumee barbaadu akka naaf barbaadan Oromoon hundinuu na jajjabeessaa isinillee na bira dhaabbadhaan isinijaa. Wallahi du'aa manaa godhaa gaa rabbiin mul'isee ilmaan keenya kanarratti naaf haa deebisuuf irraa galla biyya namaa tana keessaa yoo tarma takkitti inni naa deebi'ee jee. Asittiin dhaabbannuuf irraa galla
wallahi gaa rabbumaa jira inshaallah rabbumaa jira. Waa gaa namni fuudhati see akkanumatti nama ajjeesee fi nama ajjeechisiisee ifiin jiraatu itti bitteetuma duraanis gaa nama ishii erge malee ishiin tun ergamteetuma deemtee jechuudha duraanuu edaa ishiin. Namummaa ishee erge biyyarraa erganii dhiiroo eessumarraa ishee erganii gaa. Allahu aalam rabbumaa beeka gaa nuti waan beeknu. Mee ammaan akkamtu naa mala maal akkaminta ilmaan kana wajjin biyya namaa kana keessatti rakkoo ajaa'ibaa keessa seenetiin jira isaaf hin bo'amu ilmaan kanatti kuulii dalagadhamu. Mee akkam ta'uu naa wayyaayee mee hordoftoota keenya kabajamtoota kiyya mee akkuma ta'uu bar wallaaleetiin jira daawwattoota kiyya. Waan dubbadhullee hin beeku. Naanni gootee jirti ishii waa hundarraa'u. Ilmaan kanatti yaada fi isa barbaada. Isan barbaada fi ilmaan kanatti yaada gaa amma waliif wallaaleetiin jira biyya tiyya keessa jiraadha ishee firri kiyya guutuun bal'aan bahee naan barbaadu. Roorroo ajaa'ibaa biyya namaa tana keessatti kanatti kun xilaata namni walitti bitee kana wal godha jechuudha. Oromoon akkamitti kana wal gootime? Oromoo miti ishiin. Intalti tun gogoo Oromoo moosilaatun Oromeedha malee waa Oromoo miti ishiin. Afaanuma Oromoo beeytiif Oromoodha enna maleedha. Garuu namni odoo waan feetellee godhee waan feetellee taatee namni namallee walirraa ajjeese namni kanatti gaawaa. Xilaata dila namallee ajjeeseen biyyaan baane gaaye. Jireenyuma keenya firraa qayyarra inneetuma jiruma tanaa gaa oofee akkatti nama facaasee biyya namaa keessas olii gannu oofa malee waa nama ajjeefnee rakkoo seennee rakkoo takka rakkoo qabaatee innillee rakkoon biyyaan baane wallaahi kan karuma dhuftee gaa abriin akkanaatun karuma nutti hin dhuftee wallaalee yaada wattoota kiyya. Inshaallah du'aa umanaa godhaanii baa inshaallah rabbi naaf haa mul'isu. Abbaa ilmaan kiyyaati rabbi ilmaan kiyya irratti naaf haa mul'isu. Rakkadheetiin jira rakkoo cimtuu keessa seenetiin jira. Hayyee amma dhalee fiifu ulmaadhaan jiraan. Amma baatii 2 qofa ifan dhalee. Ilmoo tana duraan isaattu itti naa dhufeen xiqqishoo dalagee itti naa dhufeetiin ilmoo tana bira naa taa'ee biyya namaatiin jira. Dalagaa san deemee itti dalagadha jechuudhaanis. Amma efa inni qabame dalagaa tiyya sanirralleedha badeetiin jira. Dalagaa tiyya sanirrallee badeetiin jira jechuudha. Isan barbaada isan taasise gaddattiin jira jechuudha. Deemee kuulii sanillee hin deemu yaani ilmoo dhiiratiin qaba ilmaan lachuu ilmaan kiyya kaasitti dhadhalee kun ilmaan dhiiraa wajjin mana arabaa dalaguu hin fedhan arabni asitti tolee hin jaanii. Hayyee ilmaan kana bira taa'amu deemetiin kuulii san itti dalagamu isan barbaadamu akkam ta'uu naa ishee. Sagalee naaf taana bira dhaabbadhaa na jajjabeessa. Inshaallah garuu rabbii jira ni ba'a. Du'aa uumaan godhaa fi ni ba'a. Rabbiin ilmaanuma kana jee isa haa mul'isu. Du'aa naaf godhaan isiniin ajeeladha rabbiin kiyya naaf haa mul'isu. Du'aa uumanaa godha du'aa'ii naa godha. Oromoon akkanaa miti garuu miciyyoo tana wallaahi inshaallah rabbiin isuma haa mul'isu. Yoo inni mul'ate inuu gaa ifumarraa malannaa gaa maal goona waa ishillee miti ishillee bitamteetuma deemti. Ishiin edaa amma biraattu ishii duubeera humna jabduuf duubaa qabdi humna jabduuf duuba abdattee akkatti mana kiyyatti illee dhufteen arrabsitee edaa haga akkatti hanjamtu mana hunda ishii waa duubeera. Waan takkitti ishiin nagootellee waan duubatti abdattee qajeelfamtee biyyumarraa ergamtee dhufte santu duubeera moo kabre. Saniif akkatti edaa ishiin humna qabdi. Umaa gaa nam tokkollee raqamallee kennuu diddee gaamee raqamallee natti kenni jeelillee ni jibbaate. Edaa ishiin gaa waan biraatiif deemte jechuu ergamteetuma dhufte biyyuma sanirraa wanni ishiin dhufteef. Abraahimuma kana ajjeechisiisii janii gamuun kingaa xilaanni isaa itti bitee gaa wama wayyaa laalorii wayyaa nyaatte bitamtee gaa dhufte gaa Allahu aalam rabbumaa beekaa.
awwaadilillee hin seenu. Garuu anamma tabiraatii miti tayyuu rabbumti tarma takkitti narraa mul'ise yoo lubbuun jiraate egaa lubbuu isaa gaa waa godhuu baatanii yoo kanuma jiraatu taate ulelleentumaan gaa namni silaa gaafa lubbuu rabbi baate malee baatu lubbuuni yoo jiraatetuma tarra takkitti kana mul'ate ilmaan kanatti narraa dhufe biyya tana keessa uun teenyu firraa galla biyya teenya sanitti nama jeefnee biyyaan baane gaa taasin nu jala dhufte tana gaa tanan beeku antana waan nu jala fide garuu ishiinis hin jiraattu yoo inni dhabame ishiinis hin jiraattu walumaan dhabamna malee ishiinis hin jiraattu nama ittiin numaa viidiyoo hundarraa marteet akkasitti hoggallaalee joedaa inuu huno manatti namatti ergitee kanatti viidiyoo irraa marte fuusifte jechuudha nama kana eessaa fiddee namuma sanan nama takkaa nuti hin argin bakka ishiin fidde gaallaa waala rabbumaa beeka eessaa fidde nama fuulan beekne oggoon viidiyoo irratti ilaaluun nama fidhaan hidhani akka namni nu beekne jedhani silaan gise san jiraadhe egaa rabbiin na jiraachise humaa gaanuman du'a gaa humaa shahiiduman taa malee mana kiyyatti dhufanii miti sila shahiiduman isa dura du'eetin ilmaa kanarraa waa fuudhanii narraan dabarsan otoo hin jiraadhe rabbumaattu manaan oofeanis mana hin jiru silaan jiraadhe egaa ijjeetuma egaa du'eetuma gaa nulachuu gaafirraa gaa nu fixaniituma gaa reeffuma firraa gaa nu yaasanii mana kanaa malee gaa egaa ilmaan keessaa biyya namaa jirra gaa karatti gaa fuudhanii narraa oofanii qaban jechuudha hoogaa dhugaadhaan gaa diina gurraacha ta'uu baattee nama taate ammallee yoo diina gurraacha ta'uu baattee nama taate gaa sababuma biyyoota nama akkana goote fi kana waa taate waa lubbuun ajjeesan yoo nama taate yoo gaa islaama taate lubbuu waan ajjeesanii beektee numa tumanillee numa baya inshaallah rabbi haa baasu du'aa uman godhaa maalin jaamti du'aa uman godhaa rabbumti yeroo gabaabduu keessatti ilmaan kanarratti na deebisu du'aa haa godhaa isinillee isinin jaa kabajamtoota keenya daawwattoota kiyya du'aa umaan na bira dhaabbadhaan isinin jaa waan biraa waan hin jiru qabu na jajjabeessadha du'aa haa godhaa rabbiin ilmaan isarratti narraa haa deebisu garuu ilmaan kanatti yoo taruma takkitti dhufeef marraa biyya tana keessaa dhabamna michiyyoo tanallee dhiisu dhabamsiiseti yoo dhugumaan taruma takkitti inni mul'ateetuma dhufu taate biyyoon tun na gubdee jirti inumaa isaa miti anumaattu dhabaman ta'uufilleedha ishillee dhabamsiisee malee kanatti garaa hiyya kana na gubdee moo kana biyya namaa tana keessatti katti na boochiftee moo ilmaa kana wajji rabbi dhiiga ishee haa boochisu akkatti akkana na gootee dalagaa tiyyarrallee na balleessiteen jiruu tiyyanatti wanni goote ishiin akka yaada ishittee gammadde ishiin haalan tolchitee akkanatti gammaddee ililii boochee gammaddee kofaltee taphattee jechuudha amma ishiin fuula ishii hidhattee gubaa ishii gubattullee sandaran ishii gubeetteeti ol kaatee fuula hidhattee gammaddee wanni viidiyoo marti inshaallah anis numan gammada inshaallah numa baawumaa takka waan rabbiin godhin ishiin akka feete yoon hanga feete godhuuf itti yaaddallee hin ta'u waan ta'u rabbumaa jira waan rabbi biraan dhufiniif ilmi namaa waa takka nama godhuu hin danda'u umaa takka hin ta'u inshaallah waan ta'u akkanatti ilaalee arga akka inni umaa takka hin taane numa turullee numa gala malee ajjeechisiisullee hin dandeessu namni nama ajjeese nam beeka ishis bakka ishiin galtullee hunda bakka feetattillee yoo qayyarattillee hin baatu as keessa magaalaa sanaa tana keessa jiraatteen jalaan baatu ishillee yoo isa waan takka goote jechuudha yoo inni galee jeenuu lubbuu ishilleen yoo inni galee jee ishilleen wanni furmaanni dhufeef aadi yoo oromoon akkana ol goote kanumatti hawalii wanni jettee kanatti haasidummaa walii gachiisa dhabdee riba dhabdee akkana dila kana hunda biyya namaa keessatti ol gootu taate rabbiin ni jira ilmi namaa waan fedhe sitti yaadus inshaallah rabbuma kiyya kadhadheeti rabbuma kiyyatti bu'aa maalin godhu maan qabu as keessaa nam tokkoon qabu firaan qabu naman qabu maan qabu duraan namni nan qabulleen isuma firri nan qabulleen isuma biyya tana keessatti waa takkitti yoon fayyaa dhabee saalmaan kiyya bira naa dhaabbata yoo inni dhukkubellee anaa bira dhaabbataa nuti wal malee namni biyya namaa tana keessa qabu jiru waa takka wal malee umaan qabu jechuudha garuu numa gala ni dhufa inshaallah abdiin moraan numa gala hin jaawumaa takkan ta'u ishiin yoo ajjeesisiisu itti yaaddellee hindu rabbii biraa dhufteef malee ilmi namaa
Uma naman godhu har'a silaa biyya teenya keessa taate firaa fi aalii keenya keessa taate qaata baasan isaa namni fuudhee akkanumaan nama dhabamsiisee nama wanni godhuu hin danda'u guyyaa 3 fi 4 nama bulchullee hin danda'u nama dhabamsiisee nama qabu tokko nama wanni jiru garuu insha Allah Oromoon bal'oonni jirti. Sagaleen isaanii waan birallee dhabanii miilallee dhufanii bira dhaabbatanii barbaaduu baatan sagalee isaanii finuma ba'a. Garuu asuma nu bira gaa wanni hin jirre gaa dhufaniitu miilan silaaf islamna eessatti barbaadaa miti. Yoo telefoonni nam tokko dalagallee namni awwaale gaa baasuu waan danda'anii rabbumti haaliin haa baasu. Yoo namni sun gaafa dhiisaatiin gallakkise malee silaafis barbaadanii bakka fuudhanillee hin qabani. Insha Allah numa baay'inni. Liba. Wallahi numa baagaayim ciyyoo tana garuu haga ishiin nagoote kana. Numan godhaanis irrumaan kafalatu deeman mallee. Ishiin ammallee haftuu miti mookam. Nuti lachuu haadhamnu. Haadhabama ta'u nuti lachuu haadhamnu itti numaa dhabamsiisaa nuti lachuu haadhamnu ittiin maallaqaan namatti bitte. Namni kun anxilaata isaatii gaa duraan ishuma sanuu bitanii itti ergani waa ishiittu maallaqaan itti biteega. Akka jettutti gaa maallaqa hanga feetan isiniif hin kenna. Maallaqa hanga feet isuma kana naa dhabamsiisa. Nuti lachuu dhabnee haa tetteenyu. Akkana jetti. Maal ishii gooti mee haasidummaan dila kanaa abbaa ilmaanii ilmaan irraa dhabamsiisuun mee ishiin Oromoo miti miciyyoon tun. Hayyee abbaa ilmaanii ilmaan irraa dhabamsiiftee ishiin garaan ishii gammadeetuma teessee jechuudha. Namni dhugaan nama jaalatu odoo jaalala dhugaa san isaa qabaattee jaalattee waa biyya namaa sana keessatti ilmaan hanga feetellee gaa yoo nan ishii godhee nuti wal goonellee dhalaadhaa isaa ilmaan isarraa waan dhabamsiiftu silaa isa dhugumaan jaalattee waan fedhellee odoo nan ishii godhee ni hijibdi duraanuu ishiin bultuma teenya tana diiguudha bultuma teenya tana facaasuudha ishiin ergamtee jirti laa duraanuu ergumaa bakkuma ajajamte irraatti ajajamte gaa rabbumti gaa khayrii haa godhu maleedha. Wallahi gaa rabbumaa beeka tiwaan beeynu waan mooman je'ee mee dubbadhu wallaalee barumee maal man jahaa maal juunaa wayyamee akkamiin godha haa akkamiin taamee amma hayyee mee biyya teenya taatee gaalman kanallee guuree bakka takka naqeetin mee namallee barbaadee mee naa barbaadaa namaan eessatti mee nama kamiin naa barbaadaa jedhame hayyee. Daawwattoota kiyyasanumti sagalee naaf ta'aadha. Viidiyoo tana sheer naa godhaa nama hedduu biraan naa gaadha. Akka naaf barbaadanii naaf mul'atu du'aayi naa godhaadha. Abbaa ilmaan kiyyaa kana garuu miciyyoo tana abaarsumaa fi boo'ichi ishiin har'a na boojjifte kunu waa fayyaan taatu ishiin. Kanuma naa achi rabbiin hamaa naa achiitti fideetuma dhabama ishii haa godhu malee ishiin abbaa ilmaaniitiin ilmaan irraa dhabamsiisettee yaaddee miti. Yaada ishii kana insha Allah rabbiin dhugaan godhuuf dhugaa rabbiin waan fi nama godhin umaa takka namni uleen nama tumuu dhiisi umaa akka fedhellee nama godhu namni hindu wama duraan rabbi sii katabe malee waa takka hin taatu insha Allah nama baadu'aayi naaf godhaadha. Wallahi annama waman ju'uu wallaale mee amma akkamuman ta'a mee malumaa hun dhabe. Ilmaa kana guureetiin fiifuu mee of sodaadheetiin jira gaamee ona kana keessatti naafi isa malee umaan jiran duraan isin kophaa dhangalalle namillee na biran galu. Gogo amma gaanumattuu fiddee ilmaa kanarraa fuudhanii na dhabamsiisammoo. Isa dhabamsiisanii amma tapha biraatu yaada seenatiin jira yaaduma biraa keessa una naqxee jirti isan barbaadamu. Ilmaan kanaan ilmaan kana akkamiin godha ilmaan kanaan eessa seename ilmaan kiyyaa amma ulaatti cufillee biraa dalaguma sanillee biraa deemee akaawuu isaanitti barbaaduu sanillee hin danda'u jechuudha. Akkamittiin amanee ilmaan kiyya kana hoo dhuftaniitu narraa qaqqalanuu ilmaan isaati jedhanii maalittiin beekareen tanamiyyoo tanuma ajaa'ibaati tuni. Diinuma ajaa'ibaa diina adda qunceetu deema tun diinuma ajaa'ibaati malee tun Oromoo miti tuni. Mee akkam jettanis mee akkamtu naa malame hayyee maal ji'aawu mee maal jeetin mee amma tana mee gandatti illee mee bilbilee maal jeetin himame
biyya namaa kana keessa irraa ni maraatan naaf maraatan moo iyyanii isaaf maraatan mee ammaan tana yoon hin gandallee bilbileen himne hanga ammaati kanumatti meegaa rabbumaan itti kadhadha je'eetuma nuseetuma kophumatii asii mammaraatutti jira inshaallah numa mul'ata numa dhufa numa gala yoo dhugaan gaada jaalaluma isaa sanii ka fuusiftu taate yoo diinummaa biraatii fuustee ajjeesisuu baatte numa dhufa inshaallah abdiin muruun numa dhufan jaa wallaahi takkanaati egan rifachuu sanirra dhukkubsadhee fiifu wallaahi akkuma jiru keessa hin jira jechuudha as ba'ee gidduma nuu kaameraa kana dura dhaabbadheetu viidiyoo tana gaamee namnumtillee sagalee naa ta'ee gaamee daawwattoonni keenya kun gaamee na jajjabeessu je'eetuma as ba'ee wanni jiru jira malee waa jiru qabu na dhukkubeetin jira fiifu dhukkubsadhe Mucaan kiyya taatu guddaan of beekaa jabaadhaaf beekaa baabaa kiyya jeesan jeefa guyyaa sanirraa qalbiin cabxee takkatti wanni ijje jechuu inninis ilmaanuma kanaawu inshaallah garuu gaa rabbiin akka namni jiru waa rabbi irraa abdiin murru rabbi yeroo gabaabduu keessatti rabbi har'umaa fi boru keessatti naaf haa mul'isu du'aa umanaa godhaan isin jaa rabbiin naaf haa mul'isu wanni isinitti dhaammadhu daawwattoota kiyya garuu viidiyoo tana sheer namni hundinuu sheer godhaadha akka nama hunda bira geesse akka gaa sagalee naaf ta'anii akka na jajjabeessanii akka isallee naaf barbaadan viidiyoon tun akka nama hedduu bira geessu sheer naa godhaan isiniin jaaladha isinumaan na jajjabeessee duraanillee asiin nagee abduma teessanin ammallee wallaahi mudhii fidhe miidiyaa kanarratti olaal mudhii fidhee ol ba'ee firra sagalee akkanaa taatan jechuufi waanin je'ee haasa'ullee hin beeku waanin dubbadhu walii hin beeku wallaahi garuu du'aa umanaa godhaan isiniin jaawwanni du'aa'ii caaleen jirtu beekte du'aa umatanaatti guddoodha du'aa umaan na bira dhaabbadhaan isiniin jaa rabbi ilmaan kiyyatti yeroo gabaabduu keessatti har'umaa fi boru keessatti rabbiin ilmaan kiyyarratti naaf haa fidu biyya teenya odotaatellee biyya teenya wallaahi namni fiiraa fi haali haadha fi abbaa fi keessa namni jiru tokko namni qaata'iyyee walitti ba'ee bakka jiru baasee ganda sanuu dhaqee miyyoo sanuu manarratti gubee silaa gandi sanuu gandinuu wal dhabamsiise gaadoo biyya teenya keessa iraannee biyya namaa kana keessatti amma ishiinis muukin baqattee mana ishii sanirraa kutte eegaa bakka beeyti achitti natti dhufte hordaan ammas jettee amma ishiinuu eega ni baddi jechuu bakka sanirraa silaanuu manuma kanarraa qayyaradhee silaa mana biratti qayyaradhee ishii sanillee itti deebi'eetina laalee yoo dhugumaan kamana san keessa taa'u usteetuma teessu taate isa fuutee ustee teessu taate hin dhiisu waanillee achitti ibiddatti haa maleedha garuu biyya namaa kana keessatti ilmaan kanaa wajji yoo abbaan manaa na bira hin jiraatin akkamitti deddeemee mana sanuu barbaaddadha naman beeku naman qabu firan qabu firri kiyya isa haya yoo inni hin jiraatin ilmaan kana akkam godheetin ilmaan kana kophaa manatti dhiiseen shakkeetin jira ammoo mana kana keessatti ilmaan kanaa hin dhiisu amaneen dhiisu kamittiin dhiisa seetuman bira taa'adha malee gaa akkuma rabbiin kiyya na godhen taagaayyan ganni gaa rabbiin kiyya gaa bakka jiru bakka awwaalan sani akkuma godhee gaa rabbiin kiyya gaa wanni isaarra qabeetu ulee isaanii san jalallee baasee yoo rabbiin naa fide asumarraa qayyaranneeti wallaahi miyyoo sanillee gaa yoo malatte ishillee malee hin dhiisu anillee jechuudha. Inuu duraanuu ilmaan kiyya kanaaf ijeeti waa hunda obseetumaan waan ishiin jettu kana hunda hanga ishiin manatti natti dhuftutti waa takka hin goone jechuudhaan. Obseetuma taa'e firmaan kadhadha taa'e yaa biiftu taa'e. Yoo jaalattellee jaalalte akkanaa miti jaalala dhugaatii miti suniinumaa dhuftee natti naan jamini irraan fuudha naan jee maali naan jee jetteeti. Jee ishii san hunda hanga ifirraa kadhadhee waa hunda akkanatti roorroo dila kana hanga narra geessutti duraanuu sababa ilmaan kiyyaa kanaati ilmaan kana wallaahi haalan hin jaaladha
ilmaan kiyyaa fira kiyyaa nuti ilmaan keenyas nu malee umaan qabanii nutullee ilmaan keenya fi wal malee waa takka hin qabnu biyya namaa tana keessatti jechuudha. Ilmaan kan odoo biyya tiyya taatee qaata waraanee akka godhe ishii godhee ilmaan aalii keessa jedhanii akkoo fi akaakayyee keessa jedhanii ilmaan irra kaatee namni biyyatti akkatti walitti hin hanjamu jechuudha. Namni biyyuma namaa tanaaf malee biyya namaa tanatti akkam goota ilmaan kana laalta roorroo feetee numa obsita. Faraqaa ilmaan kana aadi abbaan mana keetituu sitti roorrise ilmaan kana akka gootuun qabdu faraqaa ilmaan kana waa meeqa ibidda meeqa liqimsitee wajjin jiraatta jechuudha. Yoo inni nuu sitti roorrise ayyee roorroo biraa gafaaga akka mees laafirraa dhoorguun dadhabdufumarraa dhoorgita. Namni ilmaan hin qabne waa takka hoo umaa qabaatu baattee kurfaa takkitti ati taate akka feete kanarraa achi masitee boodeemtee akka ishiin ammee akkasan ilmoo takkitti of jalaa iyyituun qabdu asii. Diqaalaa yaani na keessa deemtu duraan hin dhaltunsaa. Wanni ishiin akkatti hanjamtuuf eegaa itti bittee yoon akka dhabamsiises kanarraan achi goraayeessan na argan jetteeti kana hunda dalayidde jechuushiin. Garuu akka kana hunda yaani yaaduu hin dandeenye ilmaan hin qaba. Ishii sanallee silaa hanga ishiin dila kana fiddurra achi dhabamsiisee achi dhabamuu wallaalle kanarraanis sababa ilmaan kanaati. Garuu ilmaan kana akkamiin godha? Namni ilmaan hore salaalamnuma boo'ee jechuudha roorroo keessaan bahu. Inshaallah garuu rabbiin ni jira. Rabbuma kiyyatti ol goree rabbuma kiyyatti boo'ee malee ta ilma namaa rabbumaa jira. Garuu ishiinis garaan ishii qabbanaa'eetuma taa'u jirti. Mee akkam jedhu jirti ma agarra walumaanu daawwattoota keenya walumaanuu ni agarra. Mee waan ishiin irra jirtu gammaddee viidiyoo marti ilmaan kanarraa dhabamsiiseette haya maa ishii godhuu hin danda'u yaan faraqaa ilmaan kanaati waa takka ishii godhuu hin dandeenye jechuudha. Na boochifte ammaa ishiin gara ishiitiin na boochifte garuu rabbiin ni jira. Gammadde hanga kanaa na boochisuu kiyyaaf ishiin gammachuu guddoo gammaddee jirti. An beeka. Garaan dhadhaa bassaa garaan ishii dhugee jira amma ishii. Ibiddanatti keessee an. Garuu inshaallah rabbiin isuma naaf haa mul'isu. Waan hin jiru qabu ammaan ta biraa keessa seenetiin jira. Waan hin jiru qabu. Garuu innumti gaafa naa mul'ate. Manuma ishii san keessa teessee ana eeydu. An beeka mana ishiiti. Akka ishiin mana kiyyatti natti dhuftee kana hunda nanayxee harka ishiitiin natti dhuftee miciyoo narraa deemjee kadhadhee dadhabee dila san hunda fiingeessee ammaan tana. Dila kana hunda natti fiddee miti ishiin. Wallaa ishii anis ishiichi dhabama ishii godheetuman biyya tana keessaa baadhee galalmaa kiyya guuradhe. Yoo malatteewu. Yoo ishiin waan teessu. Akkam jettee teessii uree eegaa nama dhabamsiiftee mana san keessa mala duraan of duubaa nama qabdi duraan kana hunda karoora tumattee karoora qabdi duraan lafa hidhattee ishiin ammaan qaata malattee darsa ishii guurattee teessa jirti miti. Garuu an abbuma ilmaanii kana rabbiin ilmaanitti narraa haa galchu. Abbuma bilaal kana rabbiin ilmaanitti narraa haa galchu. An rabbiin isuma lubbuun jiraachise rabbiin waa takka hin godhini. Inshaallah garabbiin harka isaarra qabeetuma gaamee ulee isaanii sanillee waa takka hin godhini rabbiin naaf haa galchuun jaa du'aa'ii naa godhaadha. Ni jajjabeessa du'aa'ii naa godhaa wanni du'aa'ii dabreen jirtu. Ishiin akka ishiitti rakkoo jabduu na rakkitee jirti. Rabbiin akka ishiin jettee hin jiru. Akka ishiin jettee hin jiru rabbi. Akka namni jee duraanis rabbiin hin jiru. Wanni hunduu magarama rabbiin sii oodee silaafis waanuma rabbiin sii dabarsee rabbumaa ta'u gana tana hunda rakkoo tana hunda biyya namaa tana keessatti seenta jee ganama naaf dabarseen isaanis inshaallah alhamdulillah numan ja'a waa hundaa'u shukuruman galcha malee maaliin godha maaliin fiduu danda'e maaliin jaame. Egaa yoon hungaa waan rabbumaan natti fide waa hundaa'u jeetuma sababa egaa ilmi namaa sababaa garuu waa hundi duraan rabbiin sii qoodee alhamdulillah rabbil aalamiin. Garuu rabbi lubbumaan
isa jiraachise ilmaan kanatti siifaa galchuu yaadu ayinaa godhaadha ilmaan kiyya keessatti rabbiin galchee isallee ilmaan keenya ilmoo biyyalleedha ilmoota akka qabna ilmaan keenya walitti deeffannee rabbiin keessatti umrii nuuf haa dheeressu ilmaan keenyallee nu haa guddisuu rabbiin garuu isuma kana ammaan tana mala naa barbaadadha ilmaan kana keessatti akkanaaf deebi'u sagalee naaf ta'aadha naa barbaadaan isiniin ja'a daawwattoota kiyya